dhuguma yoo bor ilmaan keessan nagayaan mataa ol qabatanii akka isaan deeman barbaaddan yoo dhuguma ilmi namaa umrii keessan guutuu aangorra turuu hin dandeettan kan ammoo seenaa dabre irraallee barachuu dadhabuu keessantu nama ajaa'ibaa wayyaanee arguu hin dandeettan jechuudha. Qaama hagas gahu ka hidhate qaama addunyaan guutuun mootummaan kun hin bu'u jedhee jala murteesse qeerroon qarreen hawaasni Oromoo adda durummaadhaan qabsaahee jaratan ofirraa buuse isin ilmaan Oromootii jedhee aangoo tana amanee isinitti dabarse tana gantan jechuudha. Kana ifatti walitti himuutu barbaachisa. Inni tasanii filannoo dhuftanattuu addaan isiniif uummatallee baasa yoo dhugumaan filannoo kana irratti rakkoon uumamuu baate haalli deemaa jiru haalli arginu ammoo filannummaan kunuu garamitti deema inni jedhu haala isinitti jirtan hoggantoota paartiilee mormitootaa hidhu jirtanii meembar miseensota aanarra jiran godinarra jiran hundaa hidhatti guuraa jirtanii sochii wahii hin jiru uummata ukkaamsisan jechuudha. Kanallee humnaan aangorra turtanii fi dhiiftanii uummanni Oromoo isin eegaa jira. Yeroo muraasaaf jechuudha haga filannoo kana yoo rabshaa kaasuu barbaaddan yoo waraana qabdanii maallaqa qabdanii yeroo muraasaaf nama fixuu dandeettan. Achi booda ammoo maaltu dhufaa isa jedhuuf isin waallee nama baratu hin fakkaattan maaliifii waanuma kaleessa dabre qabsoo uummata Oromoo ka qabsoo kana amanee isinitti kenne gantanii sirni isin ittiin adeemaa jirtan sirna fokkataadha. Haa ta'u mee kasanii ittu waan biraati. Amma garuu torbaan tokkomoo guyyaa 10 dura xaaliyaanii keessa dhibeen koronaa nama 7-8-9-10 hagas hin caalu. Har'a garuu gara nama 5,000 oltu lubbuun dhabame nama gara 40,000 wahiittu dhibee kanaan qabame. Itaaliin biyya akka addunyaatti akka Itoophiyaan biyya wal bira qabamtuu miti biyya dureettidha. Teknooloojiin waan guddaa keessa jira. Waan kana to'achuun itti ulfaataa jira jechuudha. Gara biyya teennaa yoo deebine namoonni haga ammaa dhibeen koronaa kun irratti argame lammiilee biyya alaati awareness yookaan hubannoo gahaa waan qabaniif waan of shakkaniif dhibee kana laallamanii ofirratti argan jechuudha. Lammiin Jaappaan ka qabame sun baale ture. Lammiin Ameerikaa namtichi waraanaa ka Itoophiyaa irraa koronaa fuudhee biyyatti deebi'e eessaa fuudhee akka jedhamu eessaa akka fide hin beekamu. Jarri kun eenyu wal argan. Dhibeen kun ammoo biyya teenya keessa seennaan hagamta akka uummanni keenya survive gochuu danda'a. Uummanni yaalli gahaan hin jiru, ogeessonni fayyaa gahaan hin jirani. Meeshaaleen fayyaatu tokkochi hin jiru jechuudha. Biyyattii hiyyeetti tana keessatti ummata Wallaggaa, ummata Gujii neetworkii irraa cuftanii kumaandi poostiin fixuun isin hanqatee ummata kana jenosaayidii yakka mirga dhala namaati irratti duguggaa sanyii namaati irratti raawwachaa jirtaniif itti gaafatamtu kumaandi poostii inni lammataa yakka gara jabeenna neetworkii irraa cuftanii ilmi namaa isinuu hoggantoonni mootummaa information odeeffannoo ka dabarsaa jirtan karaa sooshaal miidiyaa karaa intarneetaatiin odeeffannoon hedduun kan argamu karaa intarneeta gubbaatiin jechuudha. Uummata Wallaggaa intarneet irraa cuftanii uummanni kun yoona nama meeqatu dhibee kanaan qabame humata akka yuwan isaan hubannoo qabanuu hin jirani. Kanaaf yakka haaloo keessattuu namni isin deeggaruu dide akka diinaatti akka dargiin qayshibir jedhee uummata fixaa ture sanitti uummata Wallaggaa sababa siyaasatiif uummata nagaa hojjechaa jirtan kanaaf gatii isaa kafaluuf jirtu. Na amana galatooma ulfaadhaa. Uummanni keenya of eegaa. Iddoo namni itti walitti qabamerraa fagaadhaa. Namoota yoo waa ofirratti shakkitan mana yaalaa deema harka wal fuudhuu iddooleen gabaaleen cufamuu qabu iddooleen amantaa fakkeenya manneen amantaa Saawud Arabiyaa kaabaan cufamee jira biyyoota adda addaati irratti iddoo hundatti manneen charchii fi maskiinnis cufamaa jira.
muujizaa namatti as deemtu yookaan balaa namatti as deemtu rabbiin sammuu waan namatti as deemaa takka ofirraa eegaa jechuun waan hubattanii ofirraa hambisuu dandeettan takka ofirraa eegaa jedha. Kanaaf uummata kiyya rabbiin isin bira haa jiraatu. Uummata koo Wallaggaa, uummata koo Gujii Oromoo guutuu rabbiin isin bira haa jiraatu. Uummatuma addunyaa guutuu rabbiin bira haa jiraatu jedha. Galatooma ulfaadha.